Sumayyaa si jaallatti si jala deemarti kanaafuyyuu anama maa shakka jedha beektaa Sumayyaa matanayyuu Okaasinu si deebiti hinfuudhinni mi cadhisi mataa xiqqishu Saidoo hinfuudhin mi banna rabbiji ageemti mataa xiqqishu Sumayyaa tana mee ifirra eegime anti kollee garaas nyaadhu ilmaan birallee ni fedha takka jedhi sillee immoo amma carraa qabda carraa akiraa si kennu deemama yoo dhugaan kanatti heerumuuf ka deemtu taate yoo jaalalti jiraate taate amma ummata funduratti hordoota funduratti ani fuudhuuf deemata bira ni fuudhamoo natti deebuuf yaada qabda taneef anaaf godhe Saidoo yoo qaxxitee seettee jaarsa kan keessee ran qabachuu beeytee ilma akka inni barbaadutti waggaan tak gooteef waa inni barbaadu yoo taateef inni walii gadi hin deemu. Ma silaasimaaf ta'a bar atillee naamuu anuma silaanumaaf taata silaa waliif taana jiika Sumayyaa wayaddannu baastiin jeessu daadhee hin baastu atiin sodaatiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyis wajjinaa jiraatu mee akkam salaamata gaafadhame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii jirtu isin jecha. Nu koomantii saadaan gaafatu salaamata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayyaadha deebinee dhufnee jirra. Nu koomantii ma haynu isin barreessanu ilaalle viidiyoo kaan daleenet asumatti uffatallee sun jiratin viidiyoo itti aanullee daleenee jechuudha. Viidiyoon gadhiisne sun isa koomantii sallee ilaalle waa hedduu jechuu dandeettanii. Viidiyoo san firaankii isin gochaa turre hordoftoota keenyaaf maaliif namoota hedduu waan akkas jedhaa turaniif akkasuma yaawwata kan taane ammas mee Sumayyaanu maal jetti namootnis hordoftoonnis maal jedhanii kan jedhu laaluuf akkawaan isiin siiriin itti dalagamee akkawaan isin hana jibbituuf Sumayyaa waa itti gootee waa nyaachisteet na jibbitee fakkeessineet daleene homa namni jedhu laaluu fi isinis ittillee bohaartanii namoota hedduullee rifatanii boollee hin danda'an. Rifatanii nagaa hin qabdu jechuudha. Maayilaa ammaatu akkasuma jedhanii akkas jechaa jiranii rooza waa takka hin taane nagaa qabdi isinii moofinu. Mallee homa argine guutuu shakkurra homa argine guutuu yoo namni waan nu kennes yoo namni waan nu nyaachisellee siiriidha jettanii shakkuun shirkiidha iyyuu. والله ربي تنامني شو رمتي نعم ربي تأمنوا ولا ربي براكم سيري كوني مالي وانا كسي نقول إنام نكون وانا ياك شو جنني ربي تنامني وان سرور يبينو تهشكرة ها شركي ده شو ده سنو مانو جالس نشكونه كناف جالس تاني ومارك تاني سيشكنا أما ليش ما يوانا كسي نما قول أمتي أكا أنا سيبي كنتي أمانتي أما كبتولي ما شاء الله ربي نهدو سوداتي وان شركي كان هدو سوداتي يرو فورسان هدو أنتي نكتوري جل كبير ولا فورسان mana karaati naqet ture hadiisa barata turte waa hedduu barata turte quraanas barata turte jechuudha hedduu dhageeffattillee ni jaalatti sheekotii waa'ee shirkii haasa'anis waan adda addaas hedduu waan dhageettuuf waan sodaattuuf waan akkasii abaddan isin hin gootu osoo haga feete garaa jabaattee osoo haga feete ilmaanis qabattee na jala walii gaffiigaa jiraatullee garuu wallahi waan akkasii nama godhu miti jedhee yaada jechuudha anis itti abdaddaa yaada jechuudha si galee miti sirriidha kanaafuu namoota hedduu Frankie san argitaniit dhugaa si ulleen dandeettanii Sumayyaan akkas goote Sumayyaan akkas jettanii waa'ee hedduu jechuun dandeettanii itti aaruu dandeettanii garuu roozan waan takka hin taane homaan dhibamne fayyaa qabdi nallee hin daganne ati Sumayyaadha seedoodha san isinuma Frankie gochuuf nuufi Rooza fi Saada wal waan mari'anneetu waan isinuma Frankie goone ammas mee namnummaan kun maal jedha waan sayyoonullee jarris koomantiin akkas jedhani yoo dhugaa fakkeessinee direnne dhugoonfatanii fudhatanii jechuufi yoo Sumayyaallee waa ka dubbatu taate chumaan laalleenneti yaa sila yoo godinlee nima kakatti nu garuu viidiyoo san keessillee osumaan argin akkuma viidiyoo san waraabnen osoo sanuu gadhiisin lachuu bakka takka waraabne jechuudha akka itti deebinullee dhumarratti argitanii jiraatan asii achi fiide kutti mire ni fiidi achiin immoo as dachaane viidiyoo kan waraabne jechuudha maaliif fayyaa qabdi jechuudha waa takka wanni taate hin jiru akkasii mire akkasii kabajamtoota keenyaa walla waan ta'e takkan qaba alhamdulillah asila waan akkana kanatti illee nama amanuullee miti harki nama waan takka illee nama godhu rabbi alamaadha qofaadha kun shirkiidha rabbi shayxaana kuni waan shayxaana jala deemuudha malee waan rabbi jala deemuudha miti demmoo deebi'ee Sumayyaan jechuudha wallahi amantii isii akka isin asirra argitanii miti nuti warra amantii keessa dhalate caala amantii isii nama jabeessituudha nama waan takka laalte haraama jetteetiin yookiin wakkana laalte wanni itti bira tartuudha Sumayyaan jechuun bakka akkan jedhee isinii himu hin jiru jechuudha osoo wanna feete taate iyyuu akkuma Saidoon jedheyyuu Saidoo irratti illee wadalaguu miti nama dammoo deebi'ee nama biraa irratti illee wadalaguu miti jechuudha Sumayyaan jechuudha maaliif yoo jettanii
namni tokko osoo amantii qabaateeyyuu booda nama amantii gadhiisu sumayyaan nama akkasiisanii miti maashaallah tabaarakallah irraa jedhee jira namni ammootu sumayyaan akkana sumayyaan nama akkanaati sumayyaan roozaa akkana gootee kan morma godhate saniidhaan jecha isii akkana gootee roozaan fayyaa hin qabdu warri jettanii wallahi laazim an fayyaa qaba alhamdulillah ta'ii rabbiitiin fayyaa qaba rabbi kiyya galanni na haa gayu waan ta'e takkan jiru Sumayya waan nagootan jirtu Sumayyaan aslan nama akkasii miti nama amantii isiitiif maasha Allah irraa jedhee jira anu hedduu takkan dasna jetti bakka dasna jetti na tolte bakka amantii sanitti jechuudha kanaafuu hordoftaa kabajamtoota kennaa nuti akkuma argitanii prankiis hin goone kalee viidiyoo irraa argitanii turtanii osoo safaruma kanaallee sochiin asumatti isinii waraabni namni kun maal jedhaa hordoftoonni keenya kun maal jedhaa saada bilbilanii roozaan fayyaan qabdu nama hundarra bilbilanii akkan an fayyaan qaba wallahi shirki da wanni akkana shirki rabbiin keessaa bayuudha waan rabbi jedhe jibbi keessaa ba'uudha isin jedhe kanaaf hordoftaa kabajamtoota kennaa Sumayyaan nama akkasii miti waan biraa yookiin jala deemtisa idoo hafuu diddee kana itti aaraa malee karaa kanaati itti dhaarina abadan Sumayyaan waan akkasii nama dalagu miti reessa idoo illee dhaala mana keessatti sirrii beela waan gootu maaliif akkuma beektan illee samoon awwala fuudhe san amantillee waa'ee amantillee abartuuf hedduu barsiisee qaraasee turellee si galee mana quraana galchee saniif waan akkasiin gootu garuu isiin amma garaa jabaattee badduu taatullee ilmaan fudhattee na jala deemte akkas ta'ullee kana waan isin hin qabne irra kaa'uun gaariidha. Saayidoo si maquuteessaa jirti malee jibbaa keetiif miti beeki. Amma immoo waggaa tokko guutuu hedduu jala deemat ture kadhatat ture waa takka hin diddee jechuudha ilmaanis nama mul'isus illee dhufuu hin didde achiin booda garuu amma taraan ta'isii saateet yoo ani fuudhe jedhu dubartii an fuudhu deemu guutuu jala deemte sodaachistee waa jetteen waa itti bootti hin beeku. Waan si jaallattu naataatee jirti bakka sanitti. Waan si jaallattuuf osoo si jaallachuu baattee si jala deemtee sin takkataltu jechuudha haa fuudhu dantaa isaati jetteetiniin si dhiisti jechuudha waan si jaallattuuf. Kanaaf sirraa hafuu diddee si yoo na jaalatte maal si fakkaate silaa na jaalatte silaa na hajamte yoo akkaan dubartii biraan fuune natti deebi'uu barbaadde namatti immoo yookaan immoo wal jettee si tajamaa si jaaladha jetteet dubbatuu hin dandeetti. Sankaa jechuun waan si quuxessu si qoosuu si quuxessu sansiitii fi rabbi waliif beekaa haqa jaarsaa jaartii rabbuma beeka jedhanii kanaafuu iyyuu si jaalatti si kabajji jechuun hammeenya kan kee qabdi natti hin fakkaanne akka ilaalee argutti Sumayyaan nama gaariidha akka ilaalee argutti yamanittis ni beeka ture asittis haga wal argine kanatti jechuudha hamtuu isii hin argine akka viidiyoo irratti illee argu qaamaan illee wal arguu baanu jechuudha. Kanaafuu iyyuu Sumayyaanis nama gaariidha warroonni Sa'aadaa Sumayyaan roozaa waa itti gootee jirti mana sheekaa geessi roozaan fayyaan qabdu maal viidiyoo kalee isin gadhiifte tokko rofaa irratti fayyaan qabdu mana sheekaa geessi jedhanii kan natti bilbilanii beekte. Kanaafuu iyyuu roozaan uummata akka iyyuu hin taane sanillee akkanumatti baqa yookaan maal jetteensi? Isaanii deengadda waraabee ture arrabsi tokko akkanuma hin arrabsi dhiifama. Isin nama bohaarsuuf jedheeti waan isin jaalladhu. Firaanki isin irra dalayde malee isin jaallatti roozaanii. Kanaafuu iyyuu Sumayyaanis nama gaariidha waan takka iyyuu wanti isin itti goote hin jiru roozaan illee nagaa qabdi nagayaan deemtee galtii jechuudha nagaa rabbii qabdi alhamdulillah rabbil alamin wanta akkasii sun nama waan akkana kana amanu miti deemina waan akkasii sana ofirraa dhiisaa jechuu barbaade kan gabamu ani yeroo warra mana sheekaa dhaquu Saayidoo ookiin ammoo gartee yeroo takka takka mataan na dhukkuba ija namaati illee mataan amma zamooni kana ija namaa majirtii nama kama dhugaa caqasi Saayidoo maashaallah jedhu wallahi zamooni kana kama dhugaa natti jira akkam nama mataan duraanii yeroo yaman jiru na dhukkubaa ture amma natti radee jira na dhukkuba as agartee bakka kana na cinqata as bakka kana agartee bakka kana na dhukkuba garuu ammoo ija namaa miti kun akkanumaan malee wanni yaaduma mataan nama dhukkuba aslaale amma fakkeenyaaf siiriin hin jirtu miti ilaale amma siiriin hin jirtu miti siiriin ni jirti namni waa namatti hin godhu miti godhuu ima godhan namni garuu namni namaaf rafee hin bulu kanama godhu hin dhabamu ka siirii nama godhu ima jira beeka namatti hin godhanii miti nama godhu ima jira mire garuu maali ati itti calliste osoo sittuu godhani naggodhan jettee sodaatiin rabbi ta'amanii wallahi lazim osoo sittuu godhani naggodhan jettee sodaatu sunteen rabbi ta'amaniidha yoo immoo argitee naggodhan jettee argite shakku taate shirkiidha yoo kan namni si gochuu danda'a yoo sittiin goone fa'a lafuma kaatee waan argite guutuu naggodhan ka jettaate shirkiidha si galee malee agaftee osoo fayyaan qabaatin iyyuu osoo fayyaa qabdeeyyuu waa kan namni waan naggodhettee yaadde agaftee nduu fayyaa dhabdaa'u hin dhabdaa san tokkoffaan sanii ammas ijji namaa ima jira ijji namaa nama nyaatti sheenis nama qaraa'uun ima jira sheeka birallee dhaqoon bareeduma quraanas nama qaraa'uun si galee miti lem taafteef naggodhanii akkas ta'e ijji na nyaattee budaan na nyaatte illeen oma argite shakkuun hin barbaachisu yoo kasi dhukkuba taate dhukkuba kan keessa yaalamuun hin barbaachisa garuu kana
itti amanteetiin naggoodhani na nyaatanii kana itti amanuun qabdudha. Itti amanu. Rabbumatti amanuudha. Ana aslani waan akka isanitti in amanu yu sirbaayyuu jechuudha. Waan in jalallee deemullee ittillee in amanu yu ka itti amana rabbi alamaatti garuu maal ni beeta yeroo takka isheen illee bareedaadha. Amma ishee kinaan bira dhaqi sun baay'ee takka gaariidha. Amma duraan asin dura na dhukkubaa ture amma bira dhaqee nagaaf tare. Siigalee hedduu takka nama gaariidha siigalee waan tokko sirraa galcha qalal waa sirraa godha. Malee namni itti amanee an akkas ta'e namni no aslan namni rabbi waa nama godha malee namni waan takka nama godha. Rabbi waa nama godha. Akkasumallee akkasii kana isin jechuu dhufne yoo nuti aartanii jiraatanillee dhiifama nuuf haa gootanii fi nu firaankii gochuuf akkas goone karaa biraatillee ittiin bohaartan jennee aanna. Akka isin taa'aa turte akka noon hambeenii na wallaalli taate malee maal jennee walii galle nallee hin daganne homaa siiriin itti godhamillee hin jiru wanti Sumayyaan itti goote illee hin jiru. Garuu an Sumayyaa hangarraa obsee eegee jala deemee kadhadhee mire taakiraa dadhabee garuu amma fuudhuun kiyya dirqama sin jedha si galemti amma inshallah ati amma sillee carraa si kenne amma anna jaalatte naafuu jecha summii dhuide mire kiniini nyaatte kanaafuu itti hayaddu jedheetiin torbee tokko dhorge gaaf viidiyoo san gadhiiseti ani fatu wala garreen beenu nuti wala garreen beenu sittillee hin kaloofne itti waan kan itti yaaddee ofii keetii deebite yaadee ture amma sillee immoo amma carraa qabdaa carraa akiraa si kennu deemam. Yoo dhugaan kanatti heerumuuf ka deemtu taate yoo jaalalti jiraate taate amma ummata funduratti hordoftoota funduratti ani fuudhuuf deemaa tabira ni fuudhamoo natti deebuuf yaada qabdaa taneef anaaf godhe. Saido ani dura illee kabboleessi kiyas jaaladha hedduu takkan si jaaladha niya ani yeroo hunda viidiyoo waraabee osoo singalatooffatiin bira tareen beeku maaliif nama bakka wanni raafuutee asiin nu geette sittuu akka nu boonsee nu jiraachisu jira galata guddaa na biraa qabda hedduu si jaaladha hedduu si kabaja garuu ammoo tiyyuu Sumayyaa baay'ee sodaadhee jira galee Saido ani si jaalachuu si jaaladha baay'ee si jaaladha sin jibbu sitti heerumeellee baay'een fedha miicoo ati wajji waraabde san agartee Sumayyaan akka bira dhayte tafifinneeti bira deemsan jechuudha. Sumayyaan akkasuma osoo anaaf sitti walitti dabalamnee wal fuunee jenneeyu algaarraa waan natti dhufte algaarraa ganna harkifirratti fakkaatti. Bakka akka wayina waswaasamee jira. Kanaadhaaf malee waan biraa miti. Sumayyaan ammoo waan biraatiif hin sodaanne kanuma qofaadha kan sodaadhe si galee si jala hafuutti hin jirtu. Garuu ammoo osoo si jibbitee Sumayyaan si jala deemtee si hin barbaaddu. Si jaalatti Sumayyaan dhugatti on jaalala dhugaa on irraa qabdi seeratti osoo si jibbitee namni nama jibbu nama hin takaattalu. Si galee waan si jaalattuuf bakka dhayte sila kaati kan ajaa'ib akkam warra wal jedhan dabarsa akkam bakka beeyte dhayte dhabaran guyyaa rabbi mara kana kolfaa laalte barsa amma salphaadha namoota taaksumti laakkoofsa faati bilbilta mana faabitu bakkuma san itti mul'istee lakkoofsa fi caqaskasii maamma naannoo dubbadheemi lakkoofsimeemi salphaa waan karaa gubbaa jiru. Taksi untuk kecana guys, nani bagus. Bagus, billahi. Sunna mandi bu. Amma Sumayyaan an dubartii fuudhe jedhee jala deeme yookaan immoo dubartii takka wajjin argite shakkitee tuan fiigaa itti dheetet waan jettuun hin beekon. Narraa dhoogu jirti. Ati amma carraa si kennee jiraas hin jedhe amma yaanni kan kee amma maali gabaabamatti. Gabaabni kiyya Saido an sitti heerumuun barbaadu bakka akkuma obboleeyyanitti na jaalladhu akka obboleettii keessitti akkuma dur na jaalladhu waan qaraan akkuma na jajjabeessitu na jajjabeessi na bira dhaabbadhu na qarqaarii. Ansi dhiisettille nan dhiisini anillee sodomaaf malee si jibbee miti osoo si harkadhee jireenya kiyya akka jaannata tanaa ta'e yeroo addunyaarra jaannata ta'e jiraadhu ni beeka jedhee yaada. Garuu wanni an sodaadhe akkuma si himee waan Sumayyaa kanaa nu jala naftu waan algaarra wajjin sima wajjin anootuu waan dhuftee gacciistu natti fakkaatti hin amanu. Gacciistu marra Gacciisuu qofaa miti Saido harkistee addan nu baasuu dandeessi. Kanaafuu kanaa mannaa anillee gubadhee coggaarraan keenya laaxamuu irraa akkuma obboleettiitti wajjin jiraanna. Naafillee carraa gaarii siifillee carraa gaarii siif haa ta'u. Sumayyaa si jaallatti si jala deemaarti. Kanaafuuyyuu ani amma maal shakkaa jedha beektaa Sumayyaa matanayyuu yookaan isin usit deebiti hin fuudhin ni miicadhisi mataa xiqqishu Saido hin fuudhin mee bannaa rabbi jii. Agayoo miti. Mataa xiqqishu Sumayyaa tana mee ifirra eegime. Anti qollee garaas nyaadhu. Ilmaan birallee ni fedha takka jedhe. Isiin waggaa tokko olii gad deemte waggaa lammatallee akkasii deemti. Waggaa osoo akka gamana bira jaatte ilmoo sadaffaa yookaan afuraffallee daballee. Waggaa tokkotti jettee lakkuu deemte daballee malakkuu miti. Amma kun waggaa tokko guutuu isii barbaadu jiraame. Ilmoo tokko osoo dhalate ilmoo waggaa tokko dhalte sila amma. Waggaa itti aanuuf immoo amma itti yaadu jirti sila argite. Ilmaan fedha umriin nama deemti. Ilmi namaa guyyaa tokko ka'ee ni du'aa mire. Karaa keenya namni hunduu nafnu tara taraan kunnaami. Kutuun keenya oolu. Kanaaf waa hambifachuun bareeda.
dubartii lama qofa qaba sanuu haati fi ofii gar fiide najala fiidanii deemtee jirti osoo daa'imman na bira tettee guddisiin osoo argitee jaalala daa'immanii tolcheen beekin walii gadi naar kaffiigaa jirti mire si galeemi kanaaf ilmaan ni barbaada osoo isiinuu na deebite an fuudhuun kennaaf dabiraatu hin fuudhan Silaati fayyamaa yoo qabda? dhaabbu si himaan isiin akkana tattee jirti walii gad deemti Akkami amanii jira dhetta? inuu gaaf tokko talammata fuudhutuun iyyuu akka wallollee ilmaanii fiigaa ol taate afurfaa fuudhuun na barbaachisaa iyyuu maal feegete Waan qaraa kana shakkaanu afran keessaa takkaaf lama yoo jallatte lamaan nagee taati lamaan of biraan dhabdu yoo jaartiin takkas jala badda jaartii akka manaa qabda taani taan jalan deemtu jechuudha. Yoo takka waloota tan bira dheedha yoo takka waloota tan bira dheedha baga rabbi jala na baase iyyuu maaliif Cikaachiki beera kana usaa idoo nama hadda na bira dhufamu isii bira dhaqamu dhaabbu kaasanii miti dubbiin yoo qaccitee seettee jaarsa kan keessan qabachuu beetee ilma akka inni barbaadutti waggaa waggaan tak gooteef waa inni barbaadu yoo taateef inni walii gadi hin deemu. Ma silaasimaaf ta'a bar atillee namu anuma silaanumaaf taata silaa waliif taana jiika sumayyaa wayaddan nu baastiin jeessu daadhee hin baastu atiin sodaatiin ati sumayyaa ima sodaatiin irraan kaatiin rabbii sodaadhu malee namaa sodaata irra caala sodaa akkasiillee miti jaaladhaallee baay'ee jaaladhaanillee gaazaan bakka na azaan na gara na nyaattillee dubartiidhaami waan irra heerume kalee waliin nyaadhe isii irraa nyaadhe mana isii keessa nyaadhe na nyaachiste na obaastee harka isii irraa nyaadhe hadda dammoo deebi'ee yeroo sumayyaa irratti jaarsa isii ta'u an hiriyaa akkamiiti hiriyaa gantuudha jedhee yaaduu danda'a sammuu kee keessa sii galee waan namni hin beekne tokko kanaafuu Saidoo kiyyaa sin jaaladha sin kabaja akka obboleettii keetiin na jaaladha akka obboleessa kiyya si jaaladha na bira dhaabbadhu na jajjabeessi na gargaarii habidee naaf ta'i sin jedha kasirraa garuu sirraan fagaadhu suma laala dhufee kanaafuu haa fuudhu yoo an fuudhe aartu jechuudha. Miizee tokkoffaa siif ta'a. Yoo an fuudhe waan aartu hin qabdu. Garuu maaliif hin dhaarree aaruu keessaayyuu gaafsa yoo tikeetii muradhee biyyaan bahin. Baatu. Ayyee kalas an carraa dhuma sii kenne murteen kee amma kanumaami yoo natti ka deebitee ammas yaada kan kee ka jijjiirtu taate sumayyaan wanni an roozaa bira dhaqeef waa itti gochuu fi miti wali fuudhinaa hidhee dhooguu fi miti. Naan jetteen beektu. Birrii san jette viidiyoo tolbaatee jette. Wanti an birrii san fidee mormarra kenneef sababii kiyyaaf dawaasa waan dhuideef dhiifama isii gaafachuuf kennaa kenneefi jette yoo heerumuu barbaadde haa heerumtu waan isiin dhoggine jette ati maal jette amma dubbii san teettalumaa. Neerumoon. Si taafu kalaas hayyoota biraa fuudhee anamma yeroo gabaabaa keessatti fuudhuuf deema ni fuudha akkanatti hin aarratillee akka argitee waasitti dhagahamne tole. Ishee. Dhagahamu wayi oola. Maal jetta? Aaruun hin oolu Saidoo maaliif ree namni tokko ni aaraa hedduu takkas jaalladha hinaaffaa baay'ee takkan qaba garuu gara dhabee garam goruu garana goruu jedheen dhabee kanaafuu itti dhufne lalakaa hin aaraa fi hin aaru guyyaa san laalu. Gaanuma garuu waan na qabdu jiru jechuudha. Ana waan na qabdu jiru jechuudha fuudhaan. Sumayyaan dubara. Ani immoo murteesseera bakka. Fuudhu. Fuudhii bakka. Nalassaayyee. Akka shalloota daa'attoota kennaa wanti har'a dhufneef. Ammallee natti naartu narraan fagaattu hordoftotaan gadi himi fedhe kiyyaa fedhe keeti malee si jibbee miti itti himi akkanatti hin kaane booda hordoftoonni kan kee fi kiyyaallee. Okay kanaafuu hordoftoota daa'attoota kennaa murteen isii kana kadhuma carraa kenneef ture itti hadee bituu fi isin immoo akkana jettee diddee jirti kanaafuu waan nu wajjin turtaniif galatooma isin jenna dubbii isin dheeressine dhiifama isin gaafachuuf dhufne viidiyoon duraa sun piraank isin irra gochuu fi viidiyoon kenna karraa kana fakkaata deebisaan wanti roozaa kana fakkaata saada dhageetti mire dhageetti mire ati dhageetti isin diddee jirti ati osoo ansi fuudhe roozaa sodaattiin adhiistaati. Saada isii sodaataati? Sodaadhu. Bakka dhumatti dubbii. Saidoo akkasuma. Sima fuudhayyuu saadaamu. Ima dhiira akkasitti haa heerumtu.